nama dara dallalichaatiin dhufuun jira keessa jiraannaani bisi kan galee akkaawuntii eenyurratti ka jedhu sitti gajjabeessi abdii yoo dhiqa ijoollee farqeerratti qabatta. Koi mube wana sitti mujira ama numartu uji kana keessa jira waan deemaa jiru sitti ma waan kun nama. Okay habibi ati birri nati namni ati birri irragal jite account nati. Ye. Account isa dalala biyarra si ergesani. Ye ansar tangalchen kuma bafri shantamman sayu. Kabiya kana jiru mo kabiyarra si erge. Kabiyar tan ergalche. Okay. Ergas dufteo bole nuti si food. Abba kampani dhufeena fuudhee bakka waa tokko birriis waa tokko naallaannee dhufeema manatti ol nagalchee bakka. Okay, erga manaan si gayan mucaan dallaalee jiru kun dhufee si laalee si dubbisee. Guyyaa tokkoyyuu silkii kooyyuu bilook na godhe imoos waasaappiis. Okay, ergaas geette sharikaan si fudhate sun iqaamaa irraa hojjetee jira. Nandi de dandadhabe kamal dandee ono jedhu kalee godhaaf dandee. Ayye. Amma mube wanni deemaa rumaa inni beetaan gabaabsee tumaan kaasiin faallee irratti haa dubbatanii boonaan faallee keessa jiranii gaggabaabsee siima. Amma faashinni bahimaa inni beeta dallaalli nama sadi nama afur namni nama ergu jechuudha. Namni sitti ergu kun yoo ati birrii 250 jetteen anamma dhugaa dubbachuuf nama hojii kana hojjetaaru. Takka birrii 240 ol 230 ol kiisii kiyya seeneen beeku haraama kan jechuudha. Garuu dammoo isaan akkaawuntii ofii irra galchisiisanii akkaawuntii ofii irra sheersii godhan. 400 fuudhanii 500 fuudhanii 800 fuudhanii atiin asii nama fiddu kun teeta fudhattu san malee hin beektu. Ijoolleen gaafa biyyarraa dhuftee higeettu hojii qulqullinnaa hojjettaa biiroo keessa hojjettaa 300 kafalii 400 kafalii naan jedhanii na kafalchiisanii siin jedhanii sitti himan. Atammoo siin ammoo ka biyyaa ergu sun itti himee jira. Hojiin ijaarsallee konistiraashinii ta'uu itti himeera. Waan hundaa qulqulleessee itti himee addaan baasee ergee jira. Wanni ani ijoollee kan akkana gaafadheef wanni ani dallaala lama moo tokkocharraan dhuftan jedheeniif kana addaan baafachuu fi ammallee ammoo mucaas jirullee silkii isaa siifaa erganii isallee qunnamii dubbisiini namni birrii 450 kafalee dhufu karikaa galuun wallahi kun eebiidha. Nama imaaraatii keessa jiru dallala imaaraatii keessa jiruufillee nama keessa jiruufillee hojii ani qaba mucaasuma kanarraa mube Gaaffii gaafadha. Obboleessoo sharikaan gaafa dhufee si fudhatee jedhu mana ciisichaa sii kennee nyaataaf dhugaatii sii kennee jira wanti jira moo hin jiru beelofteettaa dheebotteettaa maaltu si mudate rakkinni Guyyaa tokkoyyuu nyaata dhugaatii sin kennineef nu bira fidanii beeyte. Ayyee mana kana keessa amma oli qabaa kagalluun kilaasiin diqqaa wayitii nama 15-16 galla. Ayyee mana hidhaati jechuun dandeettaa nyaata sin kenneef maal laalaniis bilbila isaaniin kaasanii kun afaan Oromoon beeku ijoollee kamiseeti walloo. Eshi daa'ima diqqaadhayyuu kun nu beeytanii kun immoo dabalee akkuma jedhan sanaatti isaa liistiroo hojjettee waa meeqa kana haati gabaa keessa buna gurgurti jedhee diqqaa kana kun immoo liistiroo hojjette. Amma gaaffiin rakkina iyyuu qabu waan hojjetan liqeeffatees dhufuu hin danda'a namni araaxaa dira sii fuudhee dhufaa jira. Akkuma amma abdiin jedhe kan 500 kaffalee dhufe fa'i jira 500 wallahi wa billahi 500 kaffalee dhufe sharikaa konistiraashinii kan gale fa'i jira damooza 800 kan galfame kana fa'itu jira. Sun baay'ee rakkisaadha akkuma amma abdiin nuti dallaallee nama 2-3 walirkaa fuudhee inni kun isin boccoqaa achi dabarsaa inni sun hin boccoqaa inni kun hin boccoqaa amma kana sii fide biyya kana keessatti kan fide kuni hammi sarka ga'e wana muraasa hammi sarka ga'u muraasa ta'utu mala sanatuun ta'in iyyuu shariikaan kun yeroo fidee jedhu maal isa miidhe nyaata ergan kenninee fi akkamiin akka jiraatuudhaan dalagaa kan inni dalaguu danda'u kaleedhaaf hin danda'u kan jettu kun yeroo biyyaa dhufte si dhukkuba moo asitti dhukkubsatte moo
erga dhukkubsatti shariikaan si laalchiseera. Ragaan qabaan sagalee ragaan qaba sakkanaa kana gara maxabaqaa tokkotti Torbee tokko waliin guuree akkana jedhe dibamee. kaleen qabaan kaleen qabaa jedheeni leestiroo gaasa deettaayetan dhugaadhaaf gaasa deemii tokko lama hin taa'e kalee kan godhatan kaleen qaba leestiroo gaasa deettaayen hojjedhe jennaan rakkoon qabu makiinaa amma waan adda baafatu jira Oke, boy. Wana ada apa tu sih nama jatuh kan? Boleh seko waktu kau tiga patan. Jolen kesan naman dua tu panis sulla kau tu kena ni mo si ojina asal ni jelas si ojina saya si tu. Malete mube. Jolen kesan suni wana. Esa isa kalian. Jolen Tidurah depan suni. Iya. Jolen tidurah depan suni. Konsep tidurah depan kasih kena limo. Berapa kata? Jolen dia patu balik cik. Jolen bila nama kasih kena limo. Aku cara tidur batani si bitani. Aku masih tidur bat. Aku berbade. Ijoolleen karaa isaa dhufanii kan na fideef dallaalaa biyya keessaadha. Jarris dallaalaa biyya keessaa sanaan dhufanii kanaan dura namni lamni sun karaa nama sanaa. Dallaalaa biyya keessaatti. Heloo mube. Dallaalaa biyya keessaatti wanti agarsiisanii. Sagalee sirrii. Anis dubbisaa ture namtitti Dhaggeeffadhu. anis namtitti wajjin hojjetan. Sagalee koo jira. Jira. Jira kan ka'e. Koo kaasi waan ajaa'iba. Kan kee miti kan ijoolleeti. Koo itti dawwalan. Injira sagaleen injira be. Koo itti dawwalan. Waan Indagamu. yaa isa tan dawwalan. Nagama. Amma sirriitti namni kamiyyuu waan beeku qabu tokko yeroo dhufanu dalagaadhaaf dhufanii dalagaa yeroo dhufanu kana namni fiduu itti himuu qaba. Hojiin ho'u akka qabu, dadhabbii akka qabu, hojii humna akka ta'e isa kana dhugaa jiru itti himuun barbaachisaadha. Nama gowwoomsuun tokkoffaa Rabbis hin jaallatu gashiidha. Amantaa kamiiniyyuu wal sobanii wal hirkaa qarshii nyaachuun gaarii miti. Namni tokko immoo hamma dhufee jedhetti maqaa shariikaa kanaatiin hamma dhufetti as ga'ee hojiin hojjedhu kanan godhu sanan godhu jechuun innis rakkoo biraa tokko qaba. Isa kana waan ta'eef iyyuu shariikaan fide kun immoo dirqama qaba. Namichi dhufe sarraatenyaan kunis dirqama qaba. Sarraatenyaan dhufu tokko biyya namaa dhufee kan hin dalagu jechuu hin danda'u. Dirqamati sarra jira. Namichi fide kunis immoo shariikaan isa fide sunis immoo dirqama isarra jirutu jira. Kana waan mootummaan beeku jechuudha. Fakkeenyaaf mana jireenyaa kennuufii qaba. Dhukkubsannaan hin yaalchisaa. Inshuraansii qaba. Nyaata immoo amma damooza ji'a isaa guuttatee damooza isaa fudhatee of danda'utti shariikaan nyaata kennaafi. Innaasa kana suuta jedhanii adda adda baafachuun barbaachisaadha. Jechuun barbaada. Sagalee nuti qaaraa jala keenya nuti qabadhaa dhiifamaa wajjiniini. Wannan amma nuti qabadhaa. Sagalee nuti qaaraa jala keenya. Baabaa Sheekiraadha jala jiru. Baabaa Sheekiraadha ilaalaa galchaa muriitarri anaa hojjetaan jiru. Wannan dubbachuu barbaadu ijoolleen kun yoo birrii 450 dallaalaa biyyaatti kennani. Dallaalaan biyya 450 sana nama kan itti kenne jiraate nama jara fidetti. Namni kun nuti itti deemnee akka ijoollee kanaaf firii viizaa hojjechiisu gochuudha. Yoo immoo dallaalli biyya keessaa keessa jiraate dallaalli biyya keessaa keessa jiraatan dubbii baddeetti. Dallaalli biyya keessaa Mube salaam alaikum. Maallaqa fuudhee qixxeetti kutee dallaala isaa takkamee naa kenni. dubbata. Wanti jechuu barbaadu nama 1900 irratti tokkoffaa ati mubeen miira keessaa bahi.
Lammaffaa immoo tokkoffaa ofirraa dubbadha waa'ee dallaalota irra. Dallaalli Dubaayin keessatti 400 ol ijoollee irraa fuute hin nyaatte. Dhugama siima abbaan feete muka nyaata. Siima dhagaye. 400 miti 390 480 fuute taanaan si baasa. Achi ol fuute taanaan haraama galtee ufumaa nyaatte uummata kumkumte. Eenyu nu haa ta'u. Eenyu nu haa ta'u jechuudha. Inni biraa ammoo mucaan akka amma abdiin gaafatetti tattee jira mucaan. Tattee jechuun mucaan biyyarraa nama biraatiin dalagatee dhufe malee dallaala biyya naatii miti. Dallaala biyya naatii miti. Dallaala biyya naatiin 450 irraa fuudhee dhagamaaraami. 450 irraa fuudhee eenyullee kaampaanii biraatitti hin kennu. Garuu namni kun nama akkasitti 450 irraa fuudhee dallaala kaampaanii kenne taanaan dhugumatti nama maqaa hojjettoota biyya naa balleesse keessaa isa tokko. Eenyu haa ta'u, nallee haa ta'u, abbaa feetellee haa ta'u. Sadaffaa asirratti ammoo jechuudha. Asirratti ammoo waan hubatamu jira. Mubeen jecha namni Itoophiyaa irraa dhiirti Dubaay seenuu hin dandeettu waan akkanaa keessaa bahe. Tokkoffaa namni biyyaa dhufu tokko ka'eennu olitti razzaqamee miskiina gargaaru ta'uu danda'a as keessaa. Tokko ka'eennu olitti qarqaaree maatii ofii jiraachisu ta'uu danda'a. Qaasimu. Tokko ka'eennu olitti. Qaasimu. Wayii siin jedha na dhageeffadhu. Yoo sii ta'in fudhattaa na dhageeffadhu wayii siin jedhaa jira. Qaasimu. Dhimma kiyyarraan dubbatiniiti ati. Dhimma kiyyarraa hin dubbatin. Wallahi miira keessa galtee dubbatu. Wayii isa kana mubee. Qaasimu. Amma ka gootu ati. Dhimma mucaa kanarraa qofa dubbadhaa. Gochuu hin danda'a. Gochuu hin danda'a. Jala murteessee itti gochuu hin danda'a. Isa kana dhiisati. Qaasimu. Amma isa kan mucaa kanarraa qofa naa dubbadhaa. Mucaa kanarraa bilee kaane kootti deebina. Koo rakkoon qabu. Hin dandeetta mubee dhagayi. Hin dandeetta waan siin jedhaaruuf jira dhagayi. Wanni kun akkuma miidhaa qabu faayidaan illee jiraaf siin jechuu barbaadeeta. Tokkoffaa mucaan tattee jira jechuun akka abdiin gaafatetti argaa jirta kallattiin dallaala biyyaa waliin kaa'e mucaan kun biyya naa waliin kaa'ee hin jiru. Ani waan mataa kiyyaa narra ga'e jira siima. Waan mataa kiyyarraa narra ga'e irraa yoo si hime nama kuma afaan isaatii wanni mucaan kun naan jedhe 450 narraa fuutee fidee kontiraata nagalchee ilma dhiiraa boo waan hin danda'udha. Dhiira dubartii dhiisi. Kan dubartii hin dubbatamu garuu kan dhiira tokko immoo leestiroon hojjetee dhufe jedhee yeroo inni sagalee akkasii naa qabu ana miira keessa nagalcha qaase. Agar hojii ofirratti balleessuu waa hunda balleessu. Nama miti nuuyyuu miira keessa galcha dhagaa miti. Yegguu ati 450 an dhugaa kiyyatti miira keessa gale. Maaliif miira keessa gale? Namni 450 fuudhee riippoortii dhaqee utuun fuudhin osoo fuudheetti iyyuu kaampaanii sanii kenne. Osoo dhaqeen fuudhee achiin dabarse miira keessa galee turan nuuyyuu. Eega abdiin gaafatee mucaa isa kanaayyuu achi dallaala biraa qabee dheedhaan dubbiin kan harkaa badde jechuudha. Maaliif siin jedhe miira keessaallee bahee wanti siin jedheef tokkoffaa lakkoofsa namicha kanaa fudhadhu. Sadaffaa yoo lakkoofsa dhabde gara feeteenuu argachuu dandeetta biyya natti gaafachuu dandeetta. Waan isarraa bahullee hubadhu dhibba jechuudha. Waan isarraa dhufullee hubadhu. Namni hedduun isaanii ana ka kaampaaniidhaan na waliin dubbate biyya sanii firii fiizaadha jedhee irraa fuudhee horii nyaatee nama nakkennee kallatti ijoollee dhuftee na bira dhuftee himattee asii bilbilee maaf akkana gooteennaan nama lama tokko hiriyaa isaati tokko inumaa obboleessaati nama lamatu birrii 380 irraa fuudhee naffite ana ammoo 280 irraa fuudhee 250 ammoo sii kenne 30 manatu fudhatee namichi nakkenne dubbate adhufee jechuun mucaan adhufee bara firii fiizaan na ergan jennaan bilbilee gaafadhe jechuudha. Wanni akkanaa kun heddummatu jira. Heddummaatee jira jechuudha. Namni keenya tokkoffaa gaafa biyyaa bahu namni inni achi waliin haasa'e suni humnaa ol itti dabalee irraa fuudhee waan asii hojjetamu waan hin beekne ergaa jechuudha. Gatii gadi muree gisee achi dubbatu jechuudha. Kanaaf siin jedhu ijoollee kana yoo dhugaan dhibbatti gurbaan as keessa 450 miti 400 irraa fuudhee 370 indoom 350 ol irraa fuudhee waraqaa firii fiizaa osoo hin dalaginiif kaampaanii fidee jiraate wallaahi laziin mataa dhugaa maqaa ijoollee as keessa daladduu fi namoota dalaguullee kaballeessa isa ijoollee tana dhugatti qarqaaramteetiin namni sun dhugaa as keessa nu bahee miidiyaa irratti bahee nu mul'achuu qaba. Abbaa feete maaf hin ta'in jechuudha. Yoo dhugaan 400 miti 380 ol irraa fuudhee kaampaanii kana fidee jiraate jechuudha. Harka isaa seentee birriin. Ankanuma jedhaa jabaadhaa isin hundaaf. Ayyee obboleessa koo Suleemaan as deebi. An dhimmicha isinii Suleemaan as deebi. Gurbichaanuu bilbile mataa kiyyaan isaan buloo goonan bilbila irraa fuudhee bilbileef beeyte. Inni dubbataaru. Gurbichuma dallaala waannaa biyyaa san an dubbise waannaa kaaziroo jechuudha. Kan hunda irraa fuudhee
Nyaatu amane inni. Neetworkiin qabu jechuudha.